Mee viidiyoo kana dhaggeeffadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan akkamitti akka hojjetamu biyya Arabaatitti hin beektanis martinu. Akkuma wajjin dhagaa turre kana jechaadha. Mucayyoon tun waggaa 8 biyya Arabaa keessatti dalagattee biyya ofiititti magaalaa Shaashamannee keessatti mana jireenyaa bitattee abbaa manaa isee faana keessa jiraachuu eegalte. Osuma akkasii jiraataa jirani ijoollee 3 waliin horanii bultii waliin godhatanii osuma akkasii jiraataa jirani abbaan manaa isii mana sani osuma isiin keessa jirtu isiin quban qabne maqaa gara haadha isaa deebisuudhaan maqaa mana haadha isaatti jijjiiruudhaan gurguratee ufii jireenya biraa eegalee haadha manaa biraa fuudhee inni jireenya gaarii jiraataa jira dubartii biraa faana. Isii dammoo gaafa kaan dhufanii firdi beetii irraa waraqaa itti baasanii mana kana gadhiistee akka baatu manni kun gurguramee jira jedhee warri mana bitate waraqaa firdi beetii irraa baasee itti dhufee amma guyyaa 10 booda mijattiin eessadatti karaa irraa manaa baatee daandii irra kuftee ijoollee 3 faana. Ijoollee irraan fudhanne isii waan takka bakka jireenyaan goonee fi daandii irra kufaa jirti mee ilaalaa jirateen rabbuma keessanii jedha. Waggaa 8 biyya Arabaatiin magaalaa san keessatti mana isiin bitatte keessa shira raxxatuudhaan abbootii taayitaa aangawoota biyya keenyaa akkuma hubannu mallaqaan dallaluudhaan mana isii irra gurguranii keessaa bahii jedhanii daandii irra kufaarti. Kana waan ta'eef ani yeroo jalqabaatii viidiyoo akkanaallee ka dalagu waan dandeettan namni dandeettan viidiyoo kana riipoost sheer diitu godhaatii namoota folaawarsi gurguddaa qaban biraan nu gaha. Akka naannoo dheengadda mucayyoo duutee fi qananii booyaa turree wal arrabsaa turree du'ee badee jira ka du'ee badee fu agas booyaa turree mi'attii tana dammoo lubbuu isii qofaa miti lubbuu ijoollee daa'imman 3 tana baraarru yoo danda'ame gara seerri dhaga'ee fi seerri akka waa isii sallaaluuf yoo dadhabe dammoo waan dandeettaniin bira dhaabadha kinoo akka isii argitan kana booyaa karaa dhaabatti guyyaa 10 booda ni baati mana baatee daa'imman tan wajjin bakka dhattu hin qabdu maatii ofii irraa baateerti isa amantee isa faana jireenya eegaltee mana kana maqaa isaatiin eegagooteen booda maqaa ofii irraallee gara maqaa ofii deebisee irratti gurguratee biraa deema. Waan dandeettaniin bira dhaabadha please. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaa waaqaa jechuun waggaa 8 hojjettee mana magaalaa Shaashamannee keessatti ijaarrattee mana ishee san immoo abbaan manaa ishee maqaa haadhatti zorsee irratti odoo ishiin keessa jirtu gurguratee jechuudha. Gurguratee abbaan warra bitate sun immoo guyyaa kana keessaa bahi jedhanii dhufanii mucayyoo kana bira dhufan. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanala kiyya faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa maal jechuu barbaade tanani dhugaa dubbachuudhaaf viidiyochi kun laphee nama cabsaa obboleettii kana namni dhaggeeffattan jechuudha. Sillee boru sirra gaa dhaggeeffadhuuti viidiyoo kana namaaf sheerii godhe maaliif ijoollee baay'een akkatti shawwadamaa jiru waan ta'eef. Egaa obboleettiin kun akkuma sii biyya Arabaa keessa turte mana ishee waggaa 8 biyya ormaatti gubattee itti dafqitee itti dadhabamtee itti ifatamtee mana lafa bitattee mana magaalaa Shaashamannee keessatti ijaarrattee erga abbaa manaa isheetii walitti dhufaniin booda immoo bultii godhatanii bultii sanii osuma jiranuu manni kun maqaa isheetiin hin bitamne maqaa haadha isaatiin kan bitamu kan duras ijaarrame waa hundi iyyoo achitti kan zooredha osoo maqaa isheetti zoorsifatin daa'ima 3 waliin godhatanii jireenya ofii uwwifachaa turan. Garuu osuma isheen akkaatti jirtu osuma isaa ishee wajjin jireenya ishee gaggeeffachaa jiru mana kana maqaa haadhaatti zoorsee mucayyoo kun osoo haati manaa isaa ofii keessa jirtu irratti gurguratee inni immoo jireenya biraa eegalee jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Viidiyoota akkanaa kana warra agartan walirraa waa barattu jedheetii yaada. Egaa haa obboleettiin keenya kuni erga mana kana maqaa haadhaatti zoorseen booda hin gurguratee jechuudha. Erga gurgurateen booda immoo laala gurguratee dhufaniiti warri immoo magaalaa kootu keessaa bahi jedhanii turan. Maaliif dirqama ka argamanni sun gurguramee keessaa bahuu qabdi kaasheen jechuudha. Isheen osoo hin beekin osoo sii beekte hin ta'inii jechuudha. Laala dafqa namaa akkatti ilmi namaa nyaatu. Garuu inni hoo bultii biraa godhatee nama biraa fuudhee nama biraa waliin jiraachaa jira jechuudha. Hayi dhiira kana gizee tokko gara jabeenya keessan of nama jibbisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha. Gara jabeenya ilma namaa mee ilaala. Dhugaa ijoollee sirriitti viidiyoo dhaggeeffadhaa viidiyoo namaa waa irraa barattu. Adaraa kee viidiyoo kana har'a waa barattaa dhaggeeffadhu sirriitti si fayyada jechuudha.
amma micayyoon kun dhugaa rabbi daa'ima sadii wajjin eessatti baati mana isheetti xaartee itti dafqitee waggaa 8 guutuu atillee boru si muttanamas si qophaa'ee ta'a atillee sa'aatiidhaan firaaf dhufa sa'aatiidhaan waan akkanaa kana irratti hojjetadha mana keessan gaafa bitattan lafa keessan gaafa bitattan maqaa keessaniin malee hin bitatina maqaa keessan malee maqaa dhirsa keessan hin bitin dhirsuma keessan maqaa dhirsa keessan hin bitisiisatanii sin jedhe maqaa keessan akkasii bitamu taasisi hin taasisaa biyya ormaa teenyee akkas waan akkasii hin jedhina hin danda'a dhugaas hin jedhan jedhe maqaa keessan hin danda'a waan hin danda'amne hin jiru maa qarshii irraan kennina hin danda'a dhugaa waaqaas hin jedhan waan ofii kootii beekuun isinitti himaa jira malee waan tilmaamanii miti jechuudha anamma waan hin qabu hundaa maqaa kiyyaan qaba malee maqaa namaa tokkoo hin qabu maqaa abbaa kootii maqaa baajarii kootii maqaa maazariitiyaati maqaa obboleewwan kiyyaatiin miti kan jiru lafti koo iddoo kamiyyuu kan qabu waan hin qabu san maqaa kiyyaan jira jechuudha ani hin bin kan naa bite obboleewwan kootii jechuudha maqaa kiyyaan bitanii jechuudha suuraa kiyyaan kaamee jirama jechuudha maqaa kiyyaan jedhamee jirama jechuudha mallattoon akka kiyyatti fakkeessanii mallatteessan maqaa kiyyaan jira wanti namni tokkichi waan san keessa galu hin jiru jechuudha orumaa galatti akkanatti tideeffadha anama fakkeenya biyya ormaatiin jira maqaa kiyyaan bitan dhugaas hin jedha jechuudha maqaa kiyyaan kan immoo dura maqaa namaatiin bitame maqaa keetti naa zoorsisa osuma as jiru jechuudha osuma nani biyya makana jiru jechuudha la hin danda'amu hin danda'amu wanti hin danda'amne hin jiru maa birrii irra kennitu hin jenni birrii irra kenniti maqaa keetti zoorsifadhu birrii maqaa keessanii bitadha waan bitattan waan lafa bitattan waan bitattan tokko maqaa keessanii bitadha dhugaa waaqaas hin jedha suuraa qabaattaanan biyya alaa jirtaanan hin bitama rakkoo tokko hin qabu firmaa bichaa akka keetitti si akka maatii firmaattutti farramuu kanaan booda wanni biraa hin jiru kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee kan shawwaddaman isa kanaadha jechuudha eenyumaa namanii ilma namaa sana mana jettanii raawwattanii isin duubatti afaa deemtanii jechuudha birrii waggaa 8 mana ijaarrattee itti darqitee itti dadhabdee jecha abbaatu lubbuu isaa baastan malee islaan dhiisan dhugaa rabbii isa jechuudha biyyeen isaa nyaattu dhugaa waaqaa jechuudha dhiira sin dadhabnee jirra warri dhiiraa kun nurraa ta'a baqa sin dadhabnee jirra nurraa ta'a baqa hin barbaannu nuti waan akkasii jiraachuu hin feenu dhugaa rabbii jechuudha nu ankabaakabaa dubartii ankabaakabaa ofii keessanii garagaltanii cubbuu irratti nu hojjetina duniyaa qabeenya har'a borgattanii biraa deemtanii hojjettanii waan hamaa irratti hin dalagina oduu isheen dafqitee itti dadhabdee isinii dhuftee hojjettee godhammoo dhimmoodhaas ni deechisi ishii irratti immoo mana ishii irratti gurgurtan xiqqishuma salfattanii adaraa waaqaa warra dhiiraa kun rabbi of eeggadhaa dhiira akkanaa haati kun akkanaa kunillee dhiira jedhee dhiiratti makamanii deeman dhugaa rabbi surree hidhattanii warra dubartii irratti waan hamaa yaadan dhiira jettanii surree hidhattanii deemna shinii kaawwadhaa rabbi nama aarsitan gisee tokko baay'eetu akkanatti dhagaame ana odoo ta'e waan anta si odoo ta'e maal taata bakka kana buutee of laaluu qabdan atis of laali anillee akka keetti of laala dhugaa rabbi hedduu natti dhagaa ana soo taate walan gaggalaafadha malee hin dhiisu lubbuu isaa tan baasa iddoo inni jiru tan lubbuu isaa baasa malee hin dhiisu bakka lubbuulee waaqayyo baasuu naa eemu garuu hedduu itti dafqee itti dadhabee inni mana keerratti gurguree boo narratti gurguruu dhiisi maqaa kiyyattuu zoorsu dhuma dhirsa kiyya waliin ta'e jechuudha dhirsuma kiyya san waliin osoo hin ta'e ana ofii kiyyaa bitadhee ijaarsadhee jedhee maqaa isaa itti zoorsu abadan zoorsu jiraatu nafaan haa jiraatu akkasitti malee dhugaas hin jedha maaliif akkanatti si gatee deema akkanatti si ganee deema ati yoo si ganee deeme gaafa sanin si tarti gurguratee deeme ati qoffee galtee ammas immoo biyya arabaatti deebitee umrii kee fitta biyya abbaa isaa haa nyaattu adaraa keessan dhiiratti hin kennina adaraa keessan harka dhiiratti hin galina adaraa keessanii ani dhaamsi kee isa kanaadha of eeggadhaa isin jechuu barbaade tanan walumaa galatti waaqayyoon obboleettii koo dafqakee waaqayyo siyaa barbaadu siniin jedha akkasuma warroon chaanala kee afaaraa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artist galatuu maalfaadha waaqayyo sinaa eebbisu siniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemnee immoo wal barsiisutti viidiyoo kanaan turtii gaarii siniin jedha waaqayyoon dafqakee siyaa barbaadu obboleettii nama guba dhugaa waaqayyo jechuudha warra dhiiraa nu gubdan mataa nu nyaattan dhugaa waaqaa mataa nu nyaattan of gubanni rabbi wayyoo haadhoo koo